Hayyee hordoftoota chaanaalii kootii baga nagaan walitti deebine. Chaanaalii kootiif reef haaraa viidiyoo kana ilaalaa warra jirtan chaanaalii koo kana subscribe godhaa isiniin jedha. Akkasumas akka viidiyoon ani gadhiisu dafee isin qaqqabuu fi mallattoo notificationii tuqaan isiniin jedha. Har'a immoo akkamittiin bilbila namaa forward gochuu qofaan telegiraamii, imoo, wantoota garaagaraa xalafuu dandeenya waan jedhudha. Yoo xalafamnes akkamitti barra waan jedhudha. Jalqaba irratti intana waa'ee kanaa osoon ani isinitti himin waan kana badiidhaaf ittiin fayyadamina. Nama miidhuuf osoo hin taane wanti kun akkamittiin hojjetama waan jedhu informationii waa'ee dhuma isaa akka qabataniifidha malee nama miidhuudhaaf ittiin fayyadamina. Wanti kun yoo isin irratti ga'ee akkamittiin baruu dandeessu waan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf malee nama akka miitanii fi miti kaniin waan kana isinitti agarsiisu jechuudha. Jalqaba irratti akkuman isinitti himee maal gochuudhaan kan nuti imoo telegiraamii hunda irraa wathsappis ta'uu danda'a gochuu dandeenyu bilbila abbichaa irra gallee forward gochuudha. Bilbila isaa gara keenyatti forward gochuudhaan jechuudha. Jalqaba irratti eessa galla iddoo paad iddootti bilbilamu tuqna jechuudha. Isa booda koodii gashin jira jechuudha. Koodichi urjii 61 bilbila abbichaa irra galleeti kun. Bilbila abbichaa irra gallee urjii 61 urjii 9 jennee lakkoofsa keenya gashina jechuudha. Isa booda lakkoofsa keenya edda gashinee booda forward ta'a jechuudha. Edda forward ta'e booda lakkoofsa keenya akkasiin gashinee erga forward ta'e booda akkamittiin forward ta'eera waan ta'eefi yoo namni tokko amma fakkeenyaaf kan mucaa durbaa tokko goote yoo ta'e ati forward bilbila ishiitiin forward goote yoo ta'e yoo ishiin telegiraamii irra galtu telegiraamii yoo banattu bilbila iddoo gaafatu sanatti bilbila ishii gashiti. Isa booda verification numberiin ni gala jechuudha. Verification numberiin kan inni galu immoo nuyiif dhufee gala jechuudha. Maaliif bilbilichi forward ta'eera gara keenyatti nuyiif dhufee gala jechuudha. Nuyiif dhufee yoo galu immoo verification koodii sana dhannee telegiraamii irra gashuudhaan salphaamatti bilbila abbichaa telegiraamii abbichaa gochuu dandeenya jechuudha. Imoos akkasuma. Imoos yoo gaafatu bilbila ishii gashiti. Bilbila ishii sanarratti immoo koodii gashu waan jiruuf koodiin sun immoo dhufee keenya irra gala jechuudha. Forward ta'eera waan ta'eef kana jechuudha. Amma wanti isinitti agarsiisu yoo nama forward goone irratti bilbilli namaa keenya irratti forward ta'eera yoo ta'e yookaan immoo keenyas kan namaa irratti forward ta'eera yoo ta'e akkamittiin dhaabsisuu dandeenya waan jedhudha. Isa mallattoo riqichaa si'a lama tuqxu 002 isa booda mallattoo riqichaa isa booda ni bilbiltu. Isa booda inni forward ta'e ni badaa jechuudha.
waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti baay'ee.